Maaliif nyaata birraa kana? Maal jechuu barbaadde obboleessa? Maaliif nama jettaa caccabaa haara'u? Oromoo miti ati warruma mucaa galaafate keessaayi dubbadhu yaada kee baadhu. Hinduu ta'a innullee hindu'a. Caccabaa. Maal jechuu barbaadde? Goomullee hin barbaanne. Hinduu ta'a. Eenyu? All of you. Nu ajjeesuu feete? Eh. Akkasitu jira. Aምስተኛ ፊልተም ራሁን ትላለች ሽንት Kunoo akkasitti nu keessa jiru jarreen. Akkanatti nu keessa jiru laa kunoo laa afaan baratanii eenyuun caala dubbataa. Dhaggeeffadhaa hundi keessa jiru dhaggeeffadhaa. Baasii kanneen daggala kaduraan Boriifuu akkaawuntiin baasu. koomentiidhaan nama jedhu kanneen baasii. Adubbatu maal jette obboleessuuf fixadhu bareechiti. Yooman du'a. Dubbadhuga sagalee ol kaasi. Mubee Yooman baasii. du'a. Bilis baasii. Hin baasu. Nuti qabadhaa ta'a. caccabaa Yooman du'a obboleessoo. hijaaba argaa daddab ምን ለማለት ፈለግ? አስደሰተህ እንዴ የወንድማችን ሞት? ፊንፊኔ ጅራላ ኔትወርኪን ሳ ኢላላ ኔትወርኪን ሳ ዱማadha. Jarattiidha kun. የትም ግባ አተርፍም በቃ ትሞታለህ። ኔትወርኪን ሳ ዱአadha. ፊንፊኔ አያድንም በፈጣሪ አፈር ብላ የሰውን ብር ትበላለህ። እዚህ አካውንት እያልክ ድንጋይ ለእኔ ላክልኝ፣ ደገፍ አድርጉኝ፣ ቆሰቁሰዋለሁ። ድንጋይ Dhaggeeffadhaa waan inni jechuudha. ያልተማረውላ Qosaqqisawaallo jechuun sinii fankaasaa fi ergaa tokko tokkoon keessanii hin duutuu jedhaa jira. Dhaggeeffadhaa bareechaati. ጀዝባ ጠገፈዳ ይላሉ ፈሳ Dhagahaa. Akkuma dhageessanii taateen kun kan nu hodhate hadha. Ammuma kana gastii irratti nama affeeree waa'ee haadha miskiina. Haadha obboleessa keenyaa miskiina kana yoo akkaawuntii isii arganne gargaarsa goonaa fi wanni goonuu hin jiru. Xabaqaa binnaan maaloo ni jedhamu xabaqaan bitames mucaa hoteela keessatti du'e hoteela sana keessatti dhiichifamaa bulee dhiichifamaa oolaa jiru kana namni tokko dhaqee dhaabsee sa'aatii 24 illee hin cufamne xabaqaa bitamus waa tokko gochuun danda'amu yoo dandeenya haadha gargaarraa jennee tunu dubbannu akkasitti warri afaan barate dhufee akkasitti itti dhaaddatee boriif ol kaadhaa jedheetanii akka jarraa waraabee haa ta'u kunis ijoolleen Finfinnee keessa jirtan of eeggadhaa bareechaati qobaan deeminaa halkan hin bayinaa.